jalqaba irratti gaafa dura hawaasa keenyaa fi hawaasuma biraatiif illee dura jalqaba haaree ture sun dhugumatti dhimma itti bahaa turre. Sooshaal miidiyaa gisee jennu gaa waa hedduu of keessatti qaba. Namoota gartee bakka fagoo adda facaanee jirru maatiilee hiriyoottan namoota waliin guddanne kan biyya adda addaatti namni sababa baqachuutiin adda faca'ee walitti fiduudhaan walitti mul'isuudhaan kan bade keessatti gartee argatuudhaan dirree qabsoo uummanni Oromoodhaa keessatti mari'atee qabsoo tanallee karaa itti deemtuu fi waan godhuu qabu keessatti ajajaa fi takka immoo hoggansa cimaatu ture. Alaa kulli haal uummata Oromoo guddaa faayidaa ture. Amma gaa eeguma waggoota 4-5 kana itti fayyadamuu dhiisee namni miidiyaan itti fayyadamuu seene. Badala ofii isaatiif itti bu'aa itti buusurra miidiyaatu bu'aa itti buusu jira jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun aadaa safuu Oromootti cabe. Amantii keenya itti xureeffame. Qabsaa'ota keenyaatu achirratti xureeffame. Qabsaa'ota keenya kan lubbuudhaan jiru dhiisiti kan du'ee qabrii jiru faadhaa gartee achirratti yeroo maqaan isaanii waan hin taaneen tuttuqamu faadhaa argaa turre. Dubartiin akka dubartitti, hawwootiin akka hawwootitti, abbootiin akka abbootitti. Hatta yeroo garii namnummaan amantii ni beeka jettee ati eegaa turte fa'aa achirratti gad deebi'ee akka isaan isarraa hin fakkaannee fi isarraa hin malle fa'aa yeroo ta'u garra. Iddoo maatiin keenya, abbootiin keenya, hawwoonni keenya mataatti gaccabsatan ta'e yeroo ammaa kana keessatti haalli amma jiru yeroo yoo laalle hunduma osoo hin taane namoonni garii akkaataan isaan itti fayyadamaa jiran maqaadhaa walitti qabna. Maqaa Oromoo walitti qabna. Maqaa amantiitti walitti qabna. Maqaa biyyooma walitti qabna. Maqaa sabummaa walitti qabna. Maqaa ammas lammii walitti qabna. Yeroo gargarii isaan amma badiin achirratti hojjetan kan isaan qofa irratti gabaabatu isaan qofaa miti. Sababa narraan tana miidiyaa irratti, sooshaal miidiyaa irratti waan hin barreessuu fi waan hin dubbadhu ana qofaa miti kan inni calaqqisu. Haadhaa fi abbaa kiyya, maatii kiyya, sabaa fi gosaan irraa dhaladhe, gandaa fi biyyaan irraa dhaladhe, amantiin ani hordofullee ani bakka isaaniin bu'a jedhee dubbachuu baadhullee namni immoo uffata kee ilaalee, areeda kee ilaalee, maqaa kee ilaalee, maqaan kee Muhammad ta'ee, yoo maqaan kee Araarsoo ta'ee, maqaa Oromottiidhaa qabus, maqaa amantittiidhaa qabus yoo baafatte, wanni kun deebi'ee ati qofaa miti kan inni miidhu. Obboleeyyan waliin dhalattee, haadhaa fi abbaa irraa dhalattee, maatii keessaa dhalattee, garii namaa yeroo inni asirratti takka isiin badii waan akka malee nama saalfachiisu waan qaanii yeroo ni fi jaaniif dubbatan yoo haadhaa fi abbaan isaanii du'anii jiraatan yeroo baguma haadhaa fi abbaan lubbuudhaan jiraachuu baatanii waan fokkotaa kana arguu baatan yeroo ati jettuutu jira. Siigalaa miti yeroo garii immoo dhugaa achirratti gargaara akka miidiyaan nuti qabnu gariin achirratti gargaarama. Hawaasni yeroo miidhamee hidhamee kan buqqaafamee rakkate achirratti sagalee taanaaf achirratti hawaasni sagalee taaf. Garuu immoo bu'aa isarra amma yeroo ammaa tana keessa miidhama isaatu guddataa dhufe bultii keessatti. Sabuma Oromoo kanaa bakka hedduutti addaan cabsee addaan qooduu keessatti. Akkasumatti dhaabbilee siyaasaa keessatti jechoota jibbiinsaa fi jechoota gartee qabsaa'ota sammuu isaanii mooraalii isaanii cabsu jechuu keessatti wantoonni achirratti goggodhaman garii hedduu nama gaddisiisa. Namni sabummaa bira dabree gandummaa dabree gandummaa bira dabree gosummaa dabree gosummaa bira keessa dabree ibiddatti dabre. Ibidda bira dabree namni maatiitti dabree jechuudha. Maatii walirraa fuudhee jiru waliif kannee jiru keessatti walitti dhaaddatu
gandaa fi gosaan walitti dhaaddatutti seenee waan hedduu nama gaddisiisu yeroo gargarii osoo zamana kana dhaladhee arguu baadhe osoo zamana kana silaa jiraachuu baadhe zamana dur nabiyyoota san gaafa teknooloojiin jiran silaa zamana san jiran jettee silaa hawwuu keessa seenne jechuudha. Kanaaf wanni gaanti hawaasa keenyaaf dhaamnu wanni social meediyaan qabee waan gawwaan qabe gawwaanii fi qalamni waan ni qabe gadi lakkisu. Kanaaf waan dubbannuu fi waan barreessinuu fi waan hojjennu keessatti dura rabbii sodaatu rabbiin manatti si argu achirratti akka si arguu danda'u. Social meediyaan internetiin itti fayyadamuudhaaf hireen si dhufte tuni hiree itti barachuu fi itti barsiisuu yoo ta'uu baatte yoo hiree gartee ittiin fayyadamuu ta'uu baatte dhiisuutu irra si caala. Maaliif boru ni guddatta ni dhalta ilmaantutu hojii kee kan argu ta'a. Ilmaanitti ahahoo abaabiyyootti dabruu ta'a dhaamsa kun ergaan kun. Kanaaf waan ilmaan kee arguu hin barbaanne ilmaan namaa hin dhageessisin hin agarsiisin waan boru itti saalfattu akkuma Oromoon jettu namni kufe miilaan kufe ka'ee miila san irraa fayyee deemuu danda'a. Miilli deemuu danda'a. Miilli kufe deemuu danda'a. Arrabni mucacaatee takka kufee laga seene immoo wanti takka afaanii nama baate deebisuu nama dhibdi. Kanaaf waan dubbannu keessatti waan hojjennu keessatti rabbii keenya sodaatuun aadaa safuu bareedaa qabnullee eeggatuun akkumaan jeetti haadhaa fi abbaa sitti laffa'anii si guddisan saniif isaanumaaf illee taatu xiqqoo of saalfachuun rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jaani idhaa lam tastaxyii fasna' maa shi'ta jedhe yoo ati waa takka hin saalfanne rabbirra waan feete jeje garuu gatiin isaa ati kafaltuu taa'u guddaadha jechuudha gabaabatti. Ammaas rabbiin thumma la tus'alunna ani na'iim qananii arraan tana isinii kannamte tana irraa gaafatamtanii jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Waan rabbi arraan tana nuu kanne kana fatanaadha teestiidha ittiin fayyadamnee namallee fayyadnamu ittiin salphannee hawaasa illee itti salphisnaa rabbi irraa si gaafatuusaa. Kanaafuu rabbiin sii kan isaan sirraa fuudhuu danda'a. Hedduudha namni hafayyaan qaba je'ee achirratti bobba'ee waan fedhe je'ee guyyaa kaan addunyaarraa dhabame viidiyoon nama sanii waraabbiin nama sanii sagaleen nama sanii barruun nama sanii eeganni du'ee qabrii seenee booda illee akkasumatti teessitu jechuudha. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan gaarii facaafadhaa jaan waan gaarii hojjedhaa jaan waan gaarii hojjetuun namooma addunyaa fi akhiratti illee si milkeessa keessattuu hordoftoota daawwattoota OMN rabbi sodaadhaa isiniin jenna akkasumaan ammaas eenyummaa keessan illee eenyummaan keessan maqaadhaa miti oromummaa qofaa jechuudha miti. Namni Oromoo ta'ee oromummaa jechuun aadaa safuu kabajaa inni qabuutu jira. Waan oromummaa keessa nama baasee hojjettee oromummaa keessa illee namni si baasuu danda'a. Uummanni manguddoon akkas godhu turan dur nama waan aadaa kabajaa safuu Oromoo cabsu gorsanii yoo dadhaban irraa mulqan irraa fuudhan oromummaa isaatiillee jechuudha. Kanaaf gaa of hin baasinaadha isiniin jenna. Ayyee ulfaadha ibsa bal'aadha kan isin irratti laattanii gorsa bal'aadha fakkeenyaa fi sooshaal miidiyaa kanarratti amma wanti dhiheenya baratamaa dhufe tokko kan safuu Oromoollee cabse akka kalee Oromoon ittiin jiraatullee wanti cabsaa jiru tokkotu mul'ata. Namni tokko yoo wareegame yookaan